Ay, nagaan siniif haa ta'u hordoftoota amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii naguma keessanii baga jiraattaniin siniin jedhaa egaa warri hordoftoota amboo YouTube hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii amboo YouTube ta'a siniin jennaa baay'ee sin jaaladha baay'een sin kabaja warri immoo hordoftoota maatii amboo YouTube taatanii share godhuudhaan like godhuudhaan koomentii yaada qabdan barreessuudhaan na jajjabeessaan siniin jedhaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa egaa kanatti aansuudhaanii wanni narra qabadhee dhufee viidiyoo abbaa keenya tokko reebaa kabalaa dhiitaa sooshaal miidiyaa kanarratti gallakkifamee ture isa sanan sinii fidee dhufe jechuudha. Abbaan keenya kunis eenyu abbaan kun eenyu jechuu ni gaaffisinitti ta'uun dhiisu. Egaa nama abbaan keenya kuni nama waggaa 40 nama waggaa 40 guutuu doktorummaadhaan waggaa 40 guutuu mana yaalaa keessa saba Oromoo tajaajilaa dubartii Oromoo tajaajilaa shamarran Oromoo dargaggeettii Oromoo dargaggeessa Oromoo akkasuma dhukkubsataa mana kimii dhaqe kamuyyuu tajaajilaa turedha jechuudha namni kuni akkasuma roobee baalee keessatti jechuudha namni kuni kan dabaddabaan irra ga'ee jechuudha akkasuma dabaddabaa cimaa dargaggeessumti Oromoodha dabaddabaa cimaa hattuudha jechuudhaan irraan gaaniidha jechuudha hordoftoota koo egaa kanarratti waan nan jechuu barbaadu tokko namni hundumtuu abbaarraa dhalate abbaa malee hin dhalannee abbaa namni abbaa qabu tokko abbaa mana ga'u miidhuu wanti isa barbaachise hin jiran natti fakkaatu namni kun nama siyaasaa miti hojjetaadha hojjetaa fayyaati malee yookaan nama siyaasaa tokko miti ogeessa fayyaati nama siyaasaa tokko miti nama wanni tokko miti nama duriyyee miti namni kun nama guddaadha. Egaa nama kana amma dookimentii isaa harkaa fuudhanii bibittimsuutti hattuu dookimentiin eessaa sii kenname hattuu amma jedhanitti jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya wallaalummaa daangaa darbee har'a dhaloonni har'aa wallaalummaa daangaa darbe daangaa cabse qaba jechuudha. Wallaalummaan daangaa cabses nama hin baranne wallaalaa jennee nama hin baranneen hattuu jennee abbaa keenya waggaa meeqaa saba isaa tajaajile kana hubannoo dhabuudhaan innaa hattuu jennee dabaddabnu hattuudha jedhamee innaa abbaan kun dabaddabamu hedduu tokko garaan nama dhukkubaa hedduu tokko onneen nama madaa. Egaa warri abbaa keenya awwaarradanii gabaa salphinaa dhaaban suni egaa akkasumatti jechuudha mana sirreessatti guurramanii jiru harka seeraatiin adabamaa jiru jechuudha harka seeraatti guuramaa jiru garuu namichi dura dubbii kana kaasee abbaa kana daddarbee booskiidhaan qaxaaqqaxaa ture suni inni qindeessee dargaggoo kana walitti qabee akka abbaa kana tuman godhee ammallee miliqee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa miliqee jira. Inni sun miliqee jira sooshaal miidiyaa gubbaatti illee maxxanfamee barbaadamaa jira harka seeraati eessattuu miliqee hin bahu booda dhufeetuma harka kennata. Egaa isatu abbaa kanaanii moobaayilii koona jalaa hatte jechuudhaani abbaan kun bilbila tokkoyyuu miti bilbila laman harkaa qaba jedhaa jiru bilbila laman qabadhee jira kan kooti bilbilli lachuu hoodhu ilma kiyya nan rukutin fudhu bilbila kanayyuu hoodhu jennaan ani kan keen barbaadu kan koonaa kenni jedhee nareebuu eegalee jedhe abbaan kun jechuudha hordoftoota kiyya hoodhu bilbila nan rukutiniiti. Ani reebamuun barbaadu nama guddaadha abbaa keetii nama kabajaa tokko nama biyya kanaaf dadhabaa ture nama biyya kanaaf umurii koo fixataa turedha ani rukuttaan narraan tolu nan rukutini bilbila anuu qabaa bilbila laman qabaa hoodhu jedheen kiisii kiyyaa baasee itti kenne jedha abbaan kun garuu inni abbaa kana dur beeka ta'ee namatti itti bite ta'ee eessaa akka abbaa kanatti bitamee dhufe hin beeku. Abbaan kun illee ani nama kanallee hin beeku jibballee nama kana faana hin qabu ani hojjetaadha hojjetaa fayyaa tokko hojjetaa yookaan ani nama jeequmsa adda addaa kaasuu miti ani jibban nama kanallee jibba tokkollee hin qabu nama kanallee hin beeku jedhee
Amma inni dura dargaggoota qindeessee fidee akka abbaan kun tumamu godhe baqatee jira jechuudha. Baqatee haa ta'u malee biyyattii keessa akkatti kotteessaa fuudhee gadi ba'uu hin qabu. Seera jala oolaa namni kaan immoo dargaggoon torba kan jaarsa kana dhiitichoodhaan kabaluudhaan akka malee abbaa kana dararaa turanii qabaman.